kaayyoon hundeeffama Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo seenessa waloo ijaaruudha. Seenaa dabe sirreessuudha. Seenessa biyyaaf ta'u tolchuudha. Dhugaa himuudha. Aadaa keenya dhokate ka dabe sirreessinee ka dhokate ifa baasuudha. Aartii ammayyeessuudha. Aartii gara dinagdeettis akka ce'uuf hojjechaa jirra. Afaan Oromoo guddatee afaan teekinooloojii akka ta'uuf qorannoon deeggarree hojjechaa jirra. Guyyaa irraa kanas waltajjiin guyyaa irraa kana leenjiin dubbiin leenjii garasi. Akkamittiin qorannoodhaan seenessa waloo hojjenna. Seenessa waloo hiika sarraa qabee maali wanni dhabne akka Itoophiyaatti, akka biyyaatti, akka sabaatti biyya kana keessatti seenessi waloo maal dhabuun maal nu miidheera. Seenessi qeenxee maal miidhaa jira. Caafii lama uumee jira. Seenessi qeenxeedha. Tokko gamatti kan isaa harkisaa, tokko gamanatti harkisaa. Gidduutti rakkoo guddaa biyya kana ijaarsa biyyaaf, misooma biyyaaf, dinagdee biyyaatiif seenessi qeenxee kun rakkoo guddaa ta'ee jira. Kan koo caalaatu biyya kana miidhee jira. So kana gara seenessa walootti finnee waan waliin qabnu magnifaayi goonee waan walii irratti walii galu kana jabeessinee utubne isaan biyya kana ijaaruudhaaf xiyyeeffanneeti kan sagantaa kana qopheessine. Akka biyyaatti seenessa waloo dhabuun keenya seenessa dogoggoraa qabaannee turuun keenya hamma biyya diiguutti illee ga'eera jechuudha. Dhiibbaan isaa baay'ee hamaadha. Biyya diiguu namoota gargar baasuu, saboota gargar baasuu moggaatti wal ilaaluun kuni baay'inaan rakkoon Itoophiyaa rakkoo siyaasaa iyyuu miti, rakkoo seenaati. Akkaataatti Itoophiyaa himannu, akkaataan nuyi miseensummaa Itoophiyaa keessa himannu, akkaataan lammummaa Itoophiyaa himannu inni mataan isaa miidhaan nurratti ga'eera. Isa kana yoo furanne egaa gara fooyya'aatti deemna jechuudha. Kanarratti ogeessonni seenaa, ogeessonni aartii, ogeessonni aadaa iddoo guddaa qabu. Yuunivarsiitonni iddoo guddaa qabu. Instituushinoonni akka kanaa bulchiinsa jalatti hojii hojjetan kunillee iddoo guddaa. Erga jijjiiramni mootummaan jijjiiramaa kun dhufe immoo ijaarsi biyyaa jalqabamee jira. Bifa haarawaan jechuudha. Falaasama ida'amuutiin haaromsi biyyaa yeroo ammaa gaggeeffamaa jira. Haaromsi biyyaa ida'amuu yoo jennu maal jechuudha jalqabuma. Sabab sablammoota uummattoonni biyya kana keessa jiran hundinuu aadaa qabu, seenaa qabu, duudhaa qabu. Duudhaa isaanii qabatanii, aadaa isaanii qabatanii sadarkaa Itoophiyaatitti akka biyyaatti ol bahanii hundinuu qooda isaanirraa barbaachisu hunduma gumaachanii gahee isaanii bahanii akka Itoophiyaan ijaaramtuudha kan barbaadamaa jiru, kan godhamaa jirus kana. Kun immoo maal jedhamee fudhatamuu danda'a? Seenessoo waloo jechuudha. Seenessa qeenxee kan leellisanidha jechuudha. Kun immoo garaagartummaan babal'atee diigumsa biyya kanaatiif illee ulaa kan saaqudha waanta ta'eef Inistituutiin Qo'annoo fi Qorannoo Oromoo seenessa waloo irratti biyyi ijaarame biyya badhaadhina hunda galeessa mirkaneessu danda'u ta'uusaa giddu galeessa godhachuudhaan seenessa waloo irra kanarratti hojii guddaa kan hojjechaa jiru ta'uusaa jechuudha.